Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App. Video haaraa takka isinii qabadhee dhufeen jira. Audio YouTube nuuf eeyyame sagalee kiraasikaalii adda addaa fayyadamuuf akkamitti akka buufannu video yeroo edit goonu video san jalatti kiraasikaalii adda addaa firii ta'an fayyadamuu dandeenya. Akkasuma qulqullina ajaa'ibaatiin video daawwachuudhaaf mallattoo settingii gubbaa jiru kanarra tuqxanii yoo 240 irra jiraate quality ka jedhu kana 444 faayoo jiraate quality ka jedhu kanarra tuquudhaan advanced ka jedhu tuqxanii 480 yookaan immoo 720 irra keessu 720 irra yoo keessan qulqullina bareedaa ta'een HD dhaan sirriitti barnoota kana hordofuu dandeessu yookaan video daawwachuu dandeessu. Lakkoofsa kana jijjiirtu 440 yookaan immoo 720 tti jijjiirtu. Barnoota har'aa keenyatti yeroo dabarfannu Chrome irraa kan nuti kiraasikaalii kana audio free ta'an kan YouTube'n eeyyama nuu kenne kan nuti buufachuu dandeenyu. Chrome irra erga seennee booda tuqaa sadan tuqnee desktop site gochuun laazima jechuudha. Sana ana gara YouTube Studio Chrome irraa seenuu hin dandeenyu. Warra haaraadhaaf kan yeroo mara waan kana irra deddeebi'ee dubbataa jiru. Sanaan booda profile keenya irra tuquudhaan YouTube Studio filannee gara YouTube Studio deemna jechuudha. YouTube Studio jedha irra qabnee dhaabanna. Akka inni gara bilbilaan nu geessineef irra qabnee dhaabanne open in new tab ka jedhu kana tuqne mallattoo YouTube diimaa jala jiran irra ka dura jiru fayyadamna jechuudha. Sanaan booda gara YouTube Studio Google Chrome irraa erga deemnee booda gara sagalee kana audio buufachuu kiraasikaalii adda addaa kiraasikaalii ajaa'ibaa kana buufachuu deemna jechuudha. Mallattoolee as jiran keessa audio library mallattoon kun dhuma irratti argattu. Audio library jetti. Sanarra tuqnee seennee akkamitti akka buufannu fi itti fayyadama saammoo isinitti agarsiisa akkamitti akka itti fayyadamuu qabnu jechuudha. Amma audio library yeroo nuti tuqnu kiraasikaaliin adda addaa heddumminaan gadi nuuf baha. Tokkoon isaa maqaa adda addaatiin kiraasikaalii ajaa'ibaa kan fiilmiidhaa ta'an kan video editingidhaa ta'an kan nyaata hojjechuu yeroo nyaata hojjettan jala gadhiiftan kiraasikaalii adda addaa jiru. Irra tuqnee taphachiifnee ilaalla. Yeroo taphachiifnu jalatti akkasitti nuuf dhufa kan nu tahe keessaa buufannaa jechuudha. Tokkoon isaa taphachiifnee ilaalla. Firiidha. YouTube'n eeyyama nuuf godhee YouTube irra nuuf kaa'e. Kiraasikaalii kana fayyadamuu dandeessu itti fayyadamaa nuun jedhee jira. Sanaan booda kan nuuf ta'u ilaallee download godhannaa jechuudha. Tokkoon isaa play goonee ilaalla. Yeroo nuti play goonu jalatti gad darbee akka gara gadii kanatti nu taphachiisa. Mallattoon downloadii fuula dura isaa jira. Mallattoo downloadii kanarra tuqanna. Yeroo nuti tuqne megabyte isaallee baay'ee xiqqoodha. Sakandii keessa achumaan gadi nuuf buusa. Nuti ilaallanneetuma babbareedaa kan ta'e kiraasikaaliin nu hawwatu gadi buufachuudha kan nurraa eegamu. 30 nu kenna. Next inni jirti xiyyi kun xiyya kana tuquudhaan 30 biraatti ammas achi dabarfanna. Waan dhuma qabu miti baay'ee hedduudha. Instrumentii kiraasikaalii audio adda addaa qaba. Kan isin garuu buufachuu qabdan taphachiisaa ilaala 30 isinii kenna. Next xiyyi kun xiyyi gara fuulduraa agarsiiftuu ni jirti. Santuqaati kan isin gara fuulduraa deemtanu. Kiraasikaliin tokko kan sirba qabu jira. Taphachiisaa gidduurra deemtanii jechuudha. Kiraasikaliin sun ka sagalee hin qabne buufadhaa. Xiqqoodha ka sagalee qabu achirra kan namni jalaa sirbu jechuudha. Osoo kan akkasii buufachuu dhiiftanii bareedduudha. Maaliif isin jeeqa waan ta'eef jechuudha. Sanaan booda kan isinii ta'u download irra tuqaa download gochuudhuma. Amma kan naaf ta'u download godhataan jira. Itti fayyadamni isaa isa jedhus deemeen isinitti agarsiisa. Yeroo itti fayyadamtanu haala kamiin akka fayyadamuu qabdan viidiyoon irratti hojjetame illee ni jira. Tokkoon isaa taphachiisaatuma ilaaltu yoo 30 jalqabaa fiddan xiyya kana tuqaa ammallee gara haaraa kabiraatti achi dabarfattu jechuudha. Keessaa ilaallattanii kan isin hawwatu keessaa gadi buufattu taphachiisaa ilaala. Ka kiraasikaalii ka sagalee qofa osoo buufattanii baay'ee bareedaadha. Amma haga naga'u download godhadheen jira. Sanaan booda itti fayyadamni isaa baay'ee salphaadha. Viidiyoon achirratti hojjetame ni jira. Viidiyoon chaanaalii jala ni jira. Viidiyoon taphachiisaa tan jala Abdul App ka jedhu maqaan kiyya ni jira. Abdul App sanarra tuqxanii playlistii jala seentu. Playlistii jala erga seentanii booda barnoota viidiyoo editingii jedhee jira. Barnoota viidiyoo editingii viidiyoo 14tu keessa jira. Kana wajjin 15 ta'an fakkaata. Yeroo gadi deemtan viidiyoo editingii kutaa 1ffaa, kutaa 2ffaa, kutaa 3ffaa jedhee jira as jala jechuudha. Kutaa 3ffaa yeroo xiqqoo ol siqaa deemtan 4ffaa, 5ffaa, 6ffaa jedha ol deema.
Video editingiin kun sirriitti isin fayyadu. Achi keessatti sirriitti dubbadheen jira akkaataa kiraasikaalii video jalatti sagalee isaa gadi qabne osoo inni sagalee keenya hin jeeqin akkamitti akka fayyadamnu. Akkasuma videoon kun sirriitti isin fayyada. Video copyright irraa bilisa ta'e YouTuberoonni haaraan akkaataa itti fayyadamtan sirriitti agarsiiseen jira. Videolee kana fayyadamtanii video YouTube dalaguu dandeessu. Akkasuma video editingii haala salphaadhaan argachuudhaaf barnoota video editingii jettanii sarchiidhuma yoo gootan YouTube irratti sirriitti isiniif baasa. Barnoota video editingii jettanii sarchii gootu playlistiin isiniif baa, videoonis isiniif baa. Kunoo video barnoota video editingii jedhe videoon chaanalii kee jala playlistiitti hidhames akkasuma tokkoon isiniif baa. Barnootni StreamYard yoo jettanii sarchii gootanis kunoo akka kanaan playlistiidhaan isiniif baa. Keessa seentanii salphaatti argachuu dandeessu. Video editingii sana daawwadhaati kiraasikaalii itti galfadhaa, video keessa miidhagfadhaa. Isinin jedha barnoonni keenya kana fakkaata. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.